السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هركفوني أورمو كنن بيالف بيكيسا جري جرتو بقرا دي بنقرا channel كان أنا قاعد نتنسني جتة جري جرتو بقى جراتن بوم 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 الريتش برانا ده الريتش برانا كيستو أكو أرجعتي جرتن قرا سوشيال ميديا قرا تيك توك تي في أكاسو قرا سوشيال ميديا هنداو أورمو جتون أو أورمو جتون يفونو تلاقاما جريا أمتا أكو أرجع جرتن كان bifa nama hawwatuun bifa addaatiin kan akkasuma qaami mootummaallee kan ummata darraatii ture gaaf turaadha har'a ummata wajjin kotta asisiina kotta karaa tana asiin jedhee akkatti simataatee ture akkasuma immoo qaamonni tola ooltiidha akkasuma mootummaa keessaa kan ummatni yoo madaan yoo wataan namoonni dhukkubsatan gargaarsa jechuudha godhanii ummata gargaaraatee turan jechuudha akkuma argaatii turtan kana jechuudha kanaafuu irreechi baranaadha akka kiyyatti naaf adda dhugaa jechuudha naaf adda nuti silaa ija hin agarre haa ta'u malee jechuudha Oromoon yeroo tokkummaa isaadhaa suni wallahi dhugaa namatti tola maal seetan ummata keenya Oromoon akkatiin tokko ta'eetuma wal simatee akkatiin irreecha kanarratti mootummaanis nama simatu jechuun safaataa miti irreecha irratti bara baraan dhiigatu bu'aatii ture bara ummata keenya ni yaadattu gaafa daandaa wayyaana ja'aatii turre san akkasuma nama meeqatu du'ee bara kanaafuu har'a inni har'aadha kun jechuudha inni irreechi inni baranaadha kun kan addaati jechuudha ummanni homee akkaataa isaan itti deeman kana mee ilaalame waliin haa ilaaluuti akkaataa isaan bifa isaan ittiin irreeffatuutti jiran kana jechuudha bifa addaatiin bifa nama hawwatu uffata immoo dizaayina addaatiin ijaarame jechuudha dizaayina addaatiin tolchame kan bareedina addaadhaa qabu jechuudha guruuppiidhaan deeman immoo kan isin ajaa'ibu kan baay'ee namatti tolu tokko jechuudha guruuppiidhaan deeman kuma jechuudha bifa addaatiin irreechi baranaadha kan takkaa hin dalagamin jechuudha mootummaan karaa tana asiin kottaa jedheeti ummata simataatii ture jechuudha akkuma argaatii jirtan karaa sooshaal miidiyaatiin karaa feesbuukiitiin jechuudha hundi har'a biyyi Oromoon keewu jechuudha ammagaa yaadiina Oromoodha yaadiina Oromoo keewu jechuun ammagaa laala kan isin ajaa'ibu Oromoo tokko ta'uun ammoo sin tana akka beektanii wallaala gammachuu keessa immoo akka wanni biraadhaa isinitti hin dhaga'amne keewu jechuun amma beektanii Finfinneen Oromoo fakkaachuun amma dhugaa jechuudha baay'ee takka namatti tola karaa hundaan jechuudha Oromoo tana itti marsanii Finfinnee tana itti marsanii jechuudha bifa addaatiin faaya addaatiin jechuudha alaabaadhaan faayanii alaabaa bichaa taate Finfinnee akkuma argaa jirtan kana viidiyoo kana mee ilaalame alaabaa bichaa taate laal bifa addaatiin ummanni bareedee dizaayina addaatiin baruma baraan dizaayinii adda haaree tokko baha jechuudha uffannaa babbareedaa akkasuma keessattuu immoo ani ofii kiyyaa hin agarree garuu dhugaa kan akkatti namatti tolu hin agarree akkasuma immoo qeerroon walloodha argamanii jiran asirratti in argina hanga arraadhaatti sooshaal miidiyaa kanas baay'ee fayyadamuutiin turre baraanuma gara sooshaal miidiyaa kana dhufne yoo nuti himatu taate kun ni jirra waan adda addaa akkasuma barnoota akkasuma immoo haala yeroo irratti seenaawwan garagaraadha kan isiniif hinnu ta'a jechuudha numa kan na beeksiksanii naatoo walloodha jabeessaa isiniin jedha asumaanii hin agarre jechuudha kanaafuu ijoollee walloodha akkattiin jiruutti yaadee aadaa isaanii ibsituudha gadi bahan jechuudha hin agarre mee ijoollee walloo kana waliin aadaa walloo yaala ijoolleen tun akkatti afuufan ilaala jedhe afuufaa oolanii dhiichisaatii oolu dhiichisaa oolanii isiniin jedhe dhiichisaatii oolan haa ta'u malee jechuudha ijoolleen tuni ijoolleen shamarran dubra babbareedduu qabanii geessan akkasumas irreecha kanarratti garuu waan hedduutu argama akka kiyyatti dubrootan babbareedduu kan jechuudha sooshaal miidiyaa irratti hin argina achirratti arguutti jirra bara akkasuma kan hin argin jechuudha ijoollee ajaa'ibaatu jira ijoollee ajaa'ibaa kun akkuma argaatii jirtan shamarran walloodhaa dhaqanii achitiitti bifa addaatiin kana aboo wallaahi haa ta'u malee kunoo akkuma argaatii jirtan viidiyoo bareedaadhaan gadi bahanii diizaayina huccuu bareedaadha laal
huccuu bareedaadha ijoollee wallootillee kan gadi baatan jechuudha. Har'a isaanillee akkasittiin dhiichisaa oolanii itti bulanii kun ittuma oolaa jiran laal. Viidiyoo akka nama hawwatudha jechuudha kan waraabamee gadi lakkifamaatee jiru sooshaal miidiyaarra kan jechuudha Oromummaan urgoofte sana jechuudha. Akkasuma immoo Jawaar Mohammadilleen Dr. Ilillee isaatii waliin jechuudha suuraa irreechaa maxxansaniitii jira jechuudha. Isaanilleen poostii gara TikTokiin gara YouTube'itiin sooshaal miidiyaan tun teenyuma kalas yoo teenye jedheen waan akka nama qaanfachiiftu jechuudha. TikTok taatu, Facebook taatu, YouTuber isheentu achi seentu karaa takkallee jalaa hin baatu suuraa Oromootiin alaabaa Oromootiin irreecha kana faayamanii hunduun isaaniitu jechuudha. Keessattuu suuraa Jawaar Mohammad kana namoonni hedduun share poostii godhuutti jiran jechuudha. Akkuma argaatii jirtan kana jechuudha. Bifa addaatiin innillee gadi baheetii suuraa irreechaa maxxanseetii jira. Obbo Jawwee jiraadhu bulii hori jennaan asumaan isallee rabbiin bakka ofii jaalatu isa haa kaa'uti. Asumaan du'aa goonaa fi egaa irreechi baranaadhaa kun jechuudha. Obboleewwan irreechi baranaadhaa kuni ani baay'ee argeetis hin beeku tanaan dura har'a garuu arge qaamaan achi dhaqee osoo hin taane qaamaadhaan achi dhaquun immoo karaa shari'aa keenyaatiin sheekoliin baay'een hin eeyyamamu kan jedhanidha. Inuma daawwannaqa warroonni dhaxxanis baga dhaxxan isinin jenna. Haa ta'u malee nuti immoo tokkummaa keenya san akkasuma immoo wanni nuti anatti akka kootiitti dasnaan jedhe maal isin fakkaate tokkummaa keenya san akkasuma immoo bifa addaatiin ijoolleen babbareedoon guruppii adda addaatiin wal ijaaranii aadaa ofiidhaa ibsatuu san akkasuma immoo huccuu bareedaadhaan achitti argamu mootummaan akkasanitti qaamni mootummaadhaan uummata simatee uummata jechuudha karaa tanaa asiin kottaa jedheeni uummata simatu akkasuma immoo bifa addaatiin viidiyooleen babbareedootu gadi bahatee jira jechuudha. Viidiyoolee babbareedootu gadi bahaa jira. Kanatu na hawwate anilleen viidiyoo kana isinii waraabuu danda'e jechuudha. Gara biraatti naan qabatina ani nama toohida hordofuu obboleeyyan kiyya jechuudha. Haa ta'u malee ani uummata keenya kana guwaa yeroo isaan akkatti bahaniitti irreeffatan akkasuma immoo bifa jechuudha uffannaa faaya uffatanii jechuudha. Uffannaa huccuu isaanii kana yoo agartan sin ajaa'ibaa bara namni Finfinnee keessatti akka fedhetti utaalee dhiichisee karaa fedhe deemaati jira jechuudha. Akkuma argaatii jirtan kana jechuudha. Nuti immoo kanuma biyya alaa teenyee jechuudha. Akkasuma immoo biyya keessa hin jirru yoo jiraannillee garuu achitti dhaquudhaaf shari'aan keenya nuuf hin eeyyamu. Maal isin fakkaate uummata keenya kan islaamaadha jechuudha. Keessattuu viidiyoo biraa ganaa isin waraabaa waa'ee qeerroo walloodha jechuudha. Ganaa isin waraabaa viidiyoo biraa keessatti walitti deebina. Maal isin fakkaate shari'aan keenya waan hin eeyyamneef jechuudha achitti dhiyaatuu hin dandeenyu. Akkasuma immoo warroonni dhaqan jechuudha amantaa biraadha. Warroonni dhaqan nuti haamilee ta'uu fi haamilee taanee fi akkasuma immoo diina garaa gubu kiu jechuudha amma laal Finfinneen kan Oromoo fakkaatuun amma akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Bifa addaatiin faayamee akkasuma immoo uummanni diizaayina adda addaatiin huccuu kana laal huccuu har'a ani uffadhaatti jiru kana jechuudha. Amataanii baana fakkaate dhiiroo huccuun kun akka ani huccuun kun na hawwate akka ajaa'ibaatti akkasuma immoo kan isin ajaa'ibu viidiyoo ajaa'ibaadha. Harargeena fakkaate ka ijoollee sanyii Bakar Waareedha. Caatiidhaan irreeffataati jira jechuudha. Laal afaan guutee khazana akkatti qamaati akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Akkattiin irreeffataati oole jechuudha. Kanaafuu nuti qaaman keessa jiraatu dhabnulleen jechuudha. Uummanni keenya yeroo achi dhaqanii akkatti tokkummaadhaan bifa addaatiin faaya addaatiin gadi bahan kana jechuudha. Hamma nuti dhagahamu Oromummaan teenya suni ni urgootti. Yaa uummata keenya alhamdulillah jenna Finfinnee keessatti namni irreeffatee nagahaan galuu jechuun barra hin argamu barra. Har'a garuu namni irreeffateeti irree jechuudha
malkaa isaa bu'ee bakka fedhe dhaqee akka fedhetti dhiichisee muuziqaa fedhe rakaate gaaf turaadhaa gaafa muuziqaa nurratti qabaatee tura san jechuudha ni yaadattuu miti sabana bara 2015 14 san keessa jechuudha ni yaadattuu miti muuziqaa mana shee keessatti bakka namni dhugufaatti tumamaatee turre nutu jechuudha muuziqaa dhaggeeffattan muuziqaa shanee muuziqaa oromoo dhaggeeffattan ja'amneetii tumamaatee turre har'a garuu kun namni haagana ga'u miliyoonaan lakkaamu kuni as keessatti bahee irreechi irree keenya jedhee bifa addaatiin faaya addaatiin bahee ummata kana waliin taphatanii dhiichisanii guddaan xiqqaan akkatti bahee bifa addaatiin taphatee jechuudha irreecha kana nagaan galu jechuun hin argamu jechuudha dhugaa kun immoo waan tokko jechuudha kun immoo qabamuu qaba hin irraanfatinaa kana jechuudha maal isinii fakkaate gaaf duraadhaan namoota hedduudha kadhumaatii ture ni yaadattu jedhee abdii qabaa bara 2014-15 keessa waan tahatii ture haga ammaadhaa kana waan tahatii ture jechuudha irreecha kanarratti namoota hedduutu wareegamaatii ture jechuudha namoota hedduu yaa'ii garagaraa jechuudha jeequmsa garagaraatu ka'aatii ture jechuudha har'a garuu mootummaa waliin tokko tahamee akkasuma immoo kantiibaan magaalaa Finfinneetilleen waan ajaa'ibaati kan hojjetame jechuudha malkaa tana jechuudha alaabaa faayanii karaa hunda karaa bakka seenanii fi bakka bahaniin jechuudha alaabaan faayamni akkasuma mootummaan gaaf duraadhaa barra nama doorsisaati ture har'a jechuudha nama uummanni qaami mootummaa akkatti yaa'aatii jiru kun jechuudha kan argaatii jirtan qaami mootummaa yaa'aa deemaatii jiru kun jechuudha uummatuma keenya kana ilaalu jechuudha uummanni qaamonni jechuudha garagaraa achitti argaman kun jechuudha uummatuma keenya ilaaluudha uummatuma keenya jechuudha eegumsa jechuudha kan achitti argamaatii jiran jechuudha uummata keenya takka doorsisaatii hin jiran jechuudha kun immoo waan guddaadha jechuudha galata guddaadha maaliif jennaan yeroo baay'ee dararramaatii turre har'a garuu kan addanatti ta'e ijoollee wallootilleen immoo ijoollee walloo kan na ajaa'ibe immoo ijoollee walloo nami meeqa hedduun isaanii unuu viidiyoo suma isaaniitu sooshaal miidiyaa kana guuteehu viidiyoo suma isaanii akkasuma dhiichisaatuma bulanii itti oolaniihu ajaa'iba na ajaa'ibeetuma viidiyoo kana waraabee baran har'a ijoollee wallootiin achitti aadaa ofiidhaa san jechuudha dergim keewu jechuun amma Finfinneen Oromoo ta'uun walloon Finfinnee jalatti deebi'uun amma jechuudha. Oduu tan ammoo tanaa kaasanii jiraatanii jechuudha. Tanaafuu jechuudha kanatu nutti dhagahameetuma viidiyoo kana isiniif waraabne ijoollee wallootiif jechuudha viidiyoo biraa keessatti dhaamsas waan hin dhaamus nin qaba akkasuma immoo waan tokko jechuudha waan irratti haasa'u nin qaba like share comment godhuudhaan na jajjabeessaa viidiyoo biraatti walitti deebinaa irree keenya akkasuma immoo warroonni amantaa biraa achitti nutilleen nu dhowwan kaa'e amantaan keenya nu dhowwa jechuudha nuuf hin eeyyamu amantaa keenya waan nu dhowwuufu warroonni achi dhattanis baga dhattanii baga gammadanii baga nagaan galtan isiniin jenna nuti immoo gammachuun keessanillee gammachuu keenya namni achi dhaqee nagaan deebi'uun jechuudha hin argamu haa ta'u malee namni bifa addaatiin faayamee jechuudha oromummaan Romaatu ni urgooti yoo bokkam ajaa'iba oduu nuti tokko taane bar nami barkee hojjeetuma kan maraatu jira bar kan maraatu bas waa hunda jechuudha haasumniti hin dhumu jechuudha sa'aatii hedduu waan hin qabneef jechuudha obboleeyyan kiyya kanneen na gargaaraatii jirtan akkasuma na jajjabeessaatii jirtan guddanaaf galatooma ammalleen itti haafuutii like share comment godhuudhaan na jajjabeessaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii bye.